كان جيتي دبتا ذكي نما كسيلة أكن تهيني أجر رجلا ثاني في حواسني اللي نمان تنا برني جرني تولى غافين إتيانتو ميدان نما كابينيا كابورة تيجو كغرو نما نورمالا جراتو ما نورمالا تيوسي جراتو رتينجين نجرا ميدان غرو نما كابينيا كابورة تي ميدان يسرع غويو جراته أمو نما كابينيا كابن رتي إنجين ميدان خبرتي نما كابينيا كابورة تيجو أما نجرا فتنيا خبرت ميدان ati namni qabeenya qabu akka lamatti kan magarte miidhamuus ni dandeessa ittiin illee ifee guulii dandeessa yoo karaa rabbii irratti fi waan toltuudhaan kan dalagdu yoo taate. Saniifuu miidhaan kophaatti irra ni jira jechuudha. Miidhaan ni jiraati. Miidhaan amma fakkeenyaaf yoo ammaati qabeenya qabaattee yookaan namni siif hin gammadu hattuun ittee raabsi godhu wanna gootii waa hedduu keessa galuu dandeessi. Janamaa keessa butaa ufaan namaa seentaa bakka xalaatni fagoo dhiisi heetiyuu siif hin gammadu jechuun gabaabumatti gartee akkuma amma fakkeenya reefuu maallaqa reefuu asirraa gaafatte tuqeessaniiti mallayni xalaata sitti bitu. Garuu yoo karaa toltuudhaan irratti baastee waan toltuun dalaydee rabbi leensi eegaa maleekotan isaati leensi eegaa isaanii gaditti atilleen ife idaa jechuu maallaquma kanaan. Haala dhachuutu deebisaan akkana jee yoon deebisee irranaaf dhiyaata jechuun yaada. Thank you. Galatooni. Daawwattoota keenya jiddumaanuu warreen biyya adda addaa keessanii daawwachaa jirtan. Hedduu galatoomaa ammallee sagantaan keenya akkuma itti buftetti jirti. Egaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtanis abdii qabnaa. Inshaallah yeroo muraasaatti nu oofee isin qabne. Okay. Sheekootii keessaa itti gaafiin mee namoota sadii namoota akkaan dinqisiifatu sheekoota keessaa mee mufan kaa isaanii. Warra biyya alaa jiru kana moo warra biyya jiru? Hunda waluma okay warra biyya alaarraa nama lama warra biyya keessa jirurraa nama sadii okay shanii siifatu. Warra jirurraa jechuun warra du'eera. Warra jirurraa kun jirurraa. Okay warra biyya jirurraa yoo jenne warra jiranii haduun illee rabbi rahmataa godhuu fi ulamaalee gurguddoo qabna baay'ee wayii tiyyate rabbiin umrii dheertuu gartee warra jiraniifis rabbi haa hannu. Haduaniif illee jannati firdawsii rabbi isaan haa qananiisu. Akka ammaatti warra jiran keessaa akka hawaasa keessatti beekamuu fi dhimmiidhaan beekamuu fi kanaan yoo wal madaallee jechuun laallee namni akka malee bakka umrii itti keessa jiru kaniin akkaan jaaladhu kaniin akkaan kabaju guutumaa guutuutti ani sheekotaan kiyya gazawee hunda ni jaaladhaan ilmaanuma. Sheekotanuma Islaamaa hundaa wayii sagalee waan hin jijjiiruun qabu. Keessa immoo kan walitti dhiyaatanii fi agartee hogguu hadiisa ta'ee yookaan da'awaa hogguu godhu gartee haasoon isaatiillee namatti tolu. Kaniin akkaanillee dinqisiifadhu kaniin akkaanillee ulfeessu abbaa keenya baabaa Shiyamiin Ibrooti. Aduraa. Takka. Kan lammaffaadhaa. Gartee yoo gartee gaa filuu taatee shiyalii jimmaatillee namaan akka malee dinqisiifadhu. Lama. Sheekh Jamaal Aliyyiitillee dargaggeessa coolleedhaa nama gartee hedduu namatti tolu innis isaan wal qabsiisee yoo silaa naa idaate Sheekh Musaa Suwaalaa fa'aa. Waan qabu. Isaanis hedduun taasifadha warra akka malee gartee ittiin boonu warroottan biraatillee itti sheekuutan akka Sheekh Salaam Baalee isaas akka malee dinqisiifadha akka malee jaaladha. Obboleessa keenya Kadardaraa san ishee ibsaadha. Ibsaa. Isallee akka malee jaaladhaani. Guutumaa guutuutti walii galee jechuun
شي راي أبا منشاتي يقاله شي عبد الرحمن عبد الرحمن أنا شيدان سا جولي تاتي وجيني اللي خباصو سن مقاساني رافدي أستاذ نجاش أستاذ نجاش شي أنس يا أنس guutumaa guututti warroottan maqaa isaanii asirratti yaamnin kaniin maqaa isaanii isaan hin beekne immoo sooshaal miidiyaa irratti isaan argu hundaa'u kutaadhaan osoo hin madaallee si galtee jaalalaa fi kabajaan qabaaf jechuu barbaada warra biyyarraa agasii warroottan as jirurraa jechuun dura dursoo jechuun namni akkaan jaaladhu akkaan kabajuunis akkaan dinqisiifadhus akka saahibaatti yeroo hunda wajjin yoonanillee kararraa maqee yookaan waan akka gartee abbaa akka obboleessaatti akka saahibaatti akka aalimaatti. By the way, sheekni kun nama akka Noorz Ameerikaatti illee nama ilmii fi waan hundaanuu bartee fiqii fi waa meeqaan dhugaa dubbanne namni haga ilmii akkasaa qabu jiru. شيخ خينا قالي كان خبجو شيخ أسد شريفة عمرينو هادي ريسو إسان سنجا خدوا فنين أكان جالدو تيالي اللمدى شيخ علي سفيان شباب تيالي عمري ربي هادي ريسوني نمان أكان جالدو تيالي ما شاء الله اتيانسي obboleessa keenyaaf keessallee ni jira. Shee Hamzaa, Shee Jaabir digalee namaan akkaan dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifadhu. Nama hayyuu coollee nama gartee waa'ee teeknooloojii wajjinis wal qabatee yeroo hunda jechuu gartee saba keenya bira kan jiru. Isaan jaa yootti naa idaatillee silaa numaan fadha hedduun qaba. Gaafiileen itti aantu hedduu waan jirtuuf hanga namatti irraa dhaaba. Galatoomii hunda isaanii rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Hunda isaaniitu. Wanti jalatti Sheekh Anwaar fa'aa jettan akka jirra hunda rabbi umrii haa dheeressu. Galatoomii gaafiin itti aantu mee munshidoota keessaa nama sadii nama akkaan dinqisiifattu. Muufannee jettee malee munshidoota sadii nama ati dinqisiifattu. Takkaffaan Muwaas Muhammad Shababa Tigale akkanatti geerarsiisaatii fi gartee sagaleen isaa tana gartee dhalaa tana roraastu si gartee mucaa sana hedduun dinqisiifadhaa hedduun jaaladhaani isumaa wal qabsiisee saahiba isaa kan inni yeroo hedduu kiriitii wajjin dalagan roobsan si gale roobsan mucaan san by the way mucaan san warra direedhawaati miti warra biyya keenyaatti warra haramaayaa sanuu ganda ni fudhatanii faamilii keenyatti dhalatte gandamuu deete jechuudha direedhootti haa guddataa dhalatu malee bikki abbootiin isaanii warra harmaayaa gandamuu deete jechuudha ganda abaaboolii fi faamiliin jetti dhalatan jechuudha. Sigare isaan lamaan takkuma jechuudha walitti waan qindii isaan waliin jiraniif saniifuu akka nama lamaatti ilaallamanii jechuu barbaadeeti nama lamaan naaf jechuudha moo nama isaan lamaan tokko goone nama lamaatti seera. Kanada. Itti aansee lammaffaa warra munshidoota keessaa Saalaa himu eenyu akkanatti Saalaa galanni siifii mootii alamaa Saalaa Muhammad. Isa sanii buleessa keenya sana akka malee jaaladhaan ishee sadaffaadhaa Maahir. Mahir ya Mahir. Mahir fi abon aidi tokkotiin ida. Mahir malee khabraa tokko jira maleen toltu fajee wallisisan jaa. Eewwa jaasanis akka malee dinqisiifadha. Guutumaa guututti ijoollee teenya tamushidoota hedduun jaaladhaanii gaawaan ati carraa nama sadinaa kan ta'eef malee maaliif yoo jettee warri mushidaa dhugaa dubbachuudhaaf siin wal qabsee waliin dubbachuu barbaadu gartee waa'ee rasuulaatii fi alayhi salaatu wassalaam waa'ee rabbiitii fi waa'ee guddina islaamummaa waa'ee gartee saabaanii fi gartee haala akkam keessa akka turan sanirra dhaabbatanii fi nashidaa tana godhanii jechuudha.
haa biitiin isaaniitii fi kana kilaasikaala haa qabaattu. Waa'ee dubbannee nuti warroottan kana warra deeggaruullee qabnu. Maaliif amma warra muuziqaadhaa dhawanii si gartee dhugaa dubbannee ani hirriiba sii dhabee jee maqaan akkanaa jaalalateetiin booji'amee wanne jechuun waa'ee gartee harabbii fi guddina rabbiitii fi sa'abaa fi dalaguma islaamaatiin wallisan haa qalbiin itti siseentu yoo kilaasikaalallee qabaate idda gartee ati walleedhaan mirqaantee waan hin taanee fi hara badiitti deemturra munshidni at least yoo dhageeffachaa deemtellee yeroo mana keessa teessus yookaan guma kinaa waa'ee guddina rabbii waa'ee ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam waa'ee islaamaa waa'ee kanarra dhaabbateeti waa'ee gartee amantii islaamaatiin wal qabateeti. Ani guutumaa guututti ijoollee teenya warra nashiidaa baastus hawlisaa keenyaas hundaa'u maaliif abbaa fedhe rabbii guyyaa fedhe keessaa qaceelchuu danda'a si galee. An isaan maaliif gartee yeroo amma keessa jiru kana keessatti an dardara iddatan dhaabbadhee yoon ilaale artistoonni keenyas haa guddatanii murshidoonni keenyas haa guddatanii nama je'ee ilaalcha akkasiitti ilaalu jechuu barbaadeeti. Thank you. Galatoomii, okay. Yuutuubaroota Oromoo keessaa nama sadii nama akkaan dinqisiifatu. Nama sadii qofa nuu kannatu. Dhugaa dubbachuudhaaf namni akkaan dinqisiifadhu yeroo hedduu waan naaf inni walitti dhiyaanuufillee waan inni sooshaal miidiyaa irra na fideefillee jechuu yoon baadhe jaafeetuufi dhugaa dubbachuudhaaf nama wani inni godhu duraanis osoo isa hin beekne duraa wanni nuti asirratti isa harkaa turre miskiina kana qaamarraa dhiqee wajji dhiqatee osoo hin balfine sii galtee waan akkasii godhu diraamaalee adda addaa dalaguu irratti waan nama kana hunda simatee namni kun qomoon nama hundaa keessa waan jiruuf dura irratti isa qalamadaa si duraan jiraatee hin jenne dhugaa dubbachuudhaaf namni akkaan nama kana sooshaal miidiyaa irratti ijoollee gadiitillee yaamee gargaaree kara hedduudhaan wanna jedhu dhugaa yoo dubbanne silaa Jaafar durallee gartee namni nama ibsuu fadhu bita kanatti waa'ee sooshaal miidiyaa irratti jechuu Shee Hamzaa Shijjaabi dhugaa yoo dubbanne si galee walitti keenya guddaa wal duraa wal booda haa godhu malee dhugaa dubbachuudhaaf namni tokkoffaa irratti jechuu ta'uu qabu isa waa'ee immoo Jaafarii wajjinis inninis wal laallee waa'ee gartee diraamaa isaatii fi wanni inni dalaguu fi kanarratti sugguu laallu isaan lamaan anaaf akkuma tokkotti yoo naa ilaalte lammaffaa ati jechuu Sigalee lammaffaa namni dinqifadhu ati nama kana hunda yaamtee hawaasa kana yeroo hedduun sochii gubootu hogguu gartee waan adda addaa galee ispeeshaalii jaalijjuus immoo joolijjuus kajaamu caasaa keetiisa. Atii fi isa lamumatti dheeyammaati gaamma nama tokkotti naa idee please. Nama tokkos okay lama. Sigalee namni sadaffaadha yuutubara keessatti kaniin arku kaniin yeroo hedduun illee hordofu amma inni sooshaal miidiyaa irrallee yoo jiraachuu baate sharmaarkeedha dhugaa dubbachuudha. Baay'een gargaaramullee qabaniis warra gartee diraamaa hojjechuudhaa fi guutumaa guututti jechuu Iskandariin hanga fi sharmaarkee obboleettii teenya sanii tagartee illee jettee haasoo itti san mustarii ammayyu maqaan isiisanii ijoolluma yookaan dirree hudii ta'anii dalaganii fi mucaa diijeedus kanallee jechuu gartee obboleessa keenya kana isaan kana hundaa'u jechuu wal qabsiisee isaaniin dinqisiifadha jechuudha. Ijoolluma teenya baay'ee warra sooshaal miidiyaa irratti taalentii adda addaatiin asirratti dhufanii hedduu dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifadha. Ittiin boonaa fi akka ammallee itti deemanii jajjabeessaan jechuudha. Thank you. Galatoomii hedduu gaafiileen dinqisiifattoota keessaa okay. Tiktaakeroota keessaa nama sadii yoo nuuf hanni jaamte nuuf hanni ta'a nama lama
nama dandeesse yoo tiktaak fayyadamuu jiraatte yaa nama lama. Tiktaakara amma anaaf atis barreessumuma waluma duraa dhufne malee. Sariifuu tiktaakara dhiisnu keessaa baasnu. Tiktaakara warra naqee qampaayoonii nama warroottan gartee isaan fa'aa asirratti beeksisuudhaaf fa'aadhuma gartee cuufaa fa'aa jedheen fa'aa yoo taate malee. Bas bira funnaa. Is okay. Tiktaakaroota bira funnaa. Okay. Abbootii qabeenyaa keessaa nama lama nuuni kan ta'a nama dinqisiifattu qabeenya isaan qabaataniif qofa osoo hin ta'in hawaasa biras namoota dhaabbatan ka agartu. Dhugaa dubbachuudhaaf ilmi namaa tokko beekee hagam fedhe yoo walillee quban qabaannee yoo gartee walillee hin beeknullee hin jedhu si gartee namni akkaan dinqisiifadhu jechuun obboleessa keenya yaadataa Junaydidha. Obboleessa keenya si gartee namni obboleessa irra guddaatiif darajaa fi kabajaa namni keenya beekee wal guddisuu qabna dhugaa yoo dubbanne si gartee namni gartee yeroo duraatiif gartee diiyaaspooraa kanarraa dhufee biyya ishii galee nama gartee akkanatti haalli siyaasaa kun wanni kun jaawin duratti waytu gartee mootummaan duraanii jirurraa eegalee jechuudha. Biyya ishii galee fakkeenya namaafillee akka ta'u jedhamee eeggameesi kan eeggamuusi isaa jechuudha. Nama akkaan dinqisiifadhu nama waan isaan jijjiiru hin qabnu jechuudha. Waanuma roguma hundaanuu jechuudha. Nama by the way yaadataa dur wal beeknaa dhugaa dubbachuudhaaf nama akka faamilii fi nama maatii keenyaa wajjin by the way akkootiyaa fi obboleessa kiyya kanarra xiqqaatiin UK amata dheeraadhaaf mana tokko ollaa tokko deena tokko bishaan tokko dhugaa wajjin nyaatanii wajjin guddatanii jechuudha. Isaan biratti akkootii bira ture jechuudha. Nama ittiin illee boonnuusi nama eeggannuusi nama ija teenya jennee yaadnu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechaatu ittiin na hanqata waan isaanii ibsu jechuudha.